Isarraa dhuftanii maqaan keessan eenyu Waaqayyo dinatti maal isinii godhe kana dhugaa ba'a? Maqaan koo Arakuun jedhama kana jiraadha Shaamiidha jiraadha. Kanaafuu jechuudha inni dhugaa baatii kana hundaaf na dhaabee torbee har'aa jechuudha. Yeroo baay'ee garaa koo kana na guba eeguma dhiyoon kana abbaan koo akkas ta'e na qabe garaa koo na guba qaama koo kana dirra siqqa kana keessa deemee as tolala bobaa laphee kiyya na qabaatee bakka siqaa hamaarra ture mana yaala nan naqe mana yaala dayanee bira dhaqeetti na laftaraasaa hundi hunda ka'ee homaa dhukkubni kee coggaarradhaan aan jedhee deemu isaan booda qoricha naa kennee hunduma isaa miidhumu homaa waan tokko fayyuu nan dadhabe chaarchii nan deemee finfinnee deemee qoricha maali zayitii bitadhee 500 bitadhee ol fuudheetti nan dhuge waan tokko hiikoon dhabe. Achi booda asiin yaa Waaqayyoo qoy bakka itti fayyu beekaa dura iyyuu dhuga baatuuf keessin taalee qoy sababa qabaadeetina torba irraa ganama dhufe gaafa na dhufa sumatti raajiin faaniin kadhatu hunda keenyas baasanii kadhatanii raawwatanii raajii maal akkas jennaan bakka fayyitee xaafura budaati naan jedhan isaan booda inni siqaa'ee hojjii meeqa wajjin rakkadhee yoon midhaan yoon bakka wal bakka ta'e dhaqe yoon nama keessa ta'u odoon nama keessa gaafan ta'u osoo libdee ta'e dandeenta akkatti shurraa harka fi kana shurraa beela kaayeetiin natti qabban harka koggoon irra kaayee natti qabbanaa eega biyyaa gaafa raggadhe san midhaan feenyaa dhugee maal jedhe nama keessa ta'e boqonnaan qaba dhugaa Waaqayyo kana hunda naa oolee kana qabadheen taa'u jedhee nan kanarra dhufe saba Waaqayyo isa kana naaf ta'e isa naaf oole isiniif isaa oolu galata guddaa ilillee guddaa naaf galchan seen galateeffadhaa fi Waaqayyo ilillee guddaadhaan Yesuusin galateeffadhaa sanagaa namaaf kennu. Si'a eebbisuu bara bara fajjiidhaaf fayyina bara baraa fayyi. Ishi maqaan keessan eenyu asirraa dhuftanii Waaqayyo dinatti isinii kadhatame maatti isinii ta'e dhugaa baasiin jedha. Naannoo dhufe naannoo Gujii jedhama. Maqaan koo Mujitaa gara Daggafaa Bantiin jedhama. Waaqayyo waan guddaa naaf godhe. Innis maa'inni haadha manaa kootu hojiidhaa galaatu jira deemaa jirtuuti nama 9 makiinaan rukute. Nama 9 sana keessa haati manaa koos kuftee hospitaala galte. Hospitaala gaafa galtu amma nan jira guyyaan isaa guyyaa majimaata guyyaa akkasiiti sa'aatiin isaa sa'i tokkotti qimti gaafa 16 galgala sa'aatii 1 fi daqiiqaa 20 keessatti rukutamte gaafa galuu du'aaf jireenya gidduu galte isaan booda eenyutti riiferii godha waldaa kamatti riiferii godha waan itti mana kimii geessu hin qabu sabii ta'ee fi maal wayya kan jedhuuni afuuraa Waaqayyo wajjin jilbeeffadhee haasa'uu jalqabe isaan booda afuurri Waaqayyo waaqarraa dhufe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf sabni kun harka isaa ol kaasee ulfina Waaqayyoof jecha ol ka'ee ililleedhaan Waaqayyoon naaf galateeffatu jedha. Waaqayyoon naaf galateeffata. Galateeffadhaa fi guyyaa tokko keessatti buusaa illee guddaadha. Isa du'a nama gochuu kana Waaqayyoon sirriitti galateeffadhaa fi isaan booda deebisee eenyutti ni dawala lixaa kaasee amma magaalaa Finfinneetti raajota gurguddaa nan beeka yaa Waaqayyo eenyutti barreessa kadhannaan isin harkaa badee isaan booda sammuu korra waldaa labsituu Kiristoos kan jedhu sagalee dhaga'e. Shiin kadhadhaan jedhan gaafa raajii banaa kadhatanii isaan booda humna guddaadhaan hin guutame isaan booda bishaan kana fuudhiiti obaas jedhan jedhan gaafa bishaan kana fuudhee obaasu haati manaa koo haaleluyyaadhaan guutamte obboloota kola dubbii lubbuuti Waaqayyo du'a na oolche. Waaqayyo haadha manaa koo du'a oolche naan immoo salphina oolche wayyaa gaddaa uffachuu na oolche obboloota koo wanti iddoo gaatti kadhatamu waan salphaa sitti hin fakkaati bishaanicha keessa afuura Waaqayyootu jira sababiin isaa jalqabumayyuu afurri Waaqayyoo bishaan dambali'a jedhamee caafamee jira seera uumamaa keessatti bishaan biyyi lafaa kun camboo jalan qotuuf ta'e afurri Waaqayyoo machira dambali'a ture kanaaf bishaan kana irratti galatamee ofii kootti dhugeen gaafa isheetti naqu miilli caccabe qaamni ishee caccabe mataa ishee dhiita'e haaleluyyaadhaan guutamte sireen sirbe baqqaanis akka ta'u wallaale haaleluyyaadhaan machoomne namni nutti dacha'e haaleluyyaa Yesuus bara baraan gooftaadha. Fayyinni iddoo kana jira. Fayyinni iddoo kana jira. Bishaan gaafa raajii irratti kadhatu obboloota koo Waaqayyo lubbuu isin oolcha. Paaspoortii irratti ituu kadhatamee bishaan kana irratti namooti dhufanii dhugaa ba'an argeera ituu isaan biyya alaa ba'anii ituu asitti caccabaan fayyuu ituu asitti du'aan fayyuu ituu sireen baatamee galu ija kootiin argeera sabii ta'eefini isaan booda qaxxarrii farii raajiitti barreessu. Waaqayyo afaan raajii baqqalee duukaa jira. Waaqayyo si haa eebbisu naa jedhaanii. Hin geenye Waaqayyo si haa eebbisu naa jedhaanii. Bishaan kanatti gaafan kadhadhu dhiitii mataan asiin guddatee keessatti gad deebi'ee miilli ishee akka paraalestii ta'uuf ta'e isaan booda qaxxatteen fayyite yeroo masana haaleluyyaadhaan gaafa ni guutamnu namooti nutti dachaan maatu ta'e warri
rukutamuu ishee dhagaani dhufanii bariisa nu gaafachuutti kaan nummoo isaan booda galata jalqabne maqaan waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo kun nama galateeffachiisa. Kanaaf ulfina waaqayyoof jecha ammas ol kaatanii harka keessan mataa keessan irra akka dabarsaati waaqayyoon naa galateeffadha.